Raayyaan abbaa machaa lafa Oromoon itti rakkate lafa Oromoon waasaate jedhamte gurbaan sun guyyaa tokko nurraa hafee hin beeku. Raayyaa qabsoo itti jaldeessa. Raayyaa Oromummaa beektaa? Aadaa Oromoo raayyaa beektaa? Kutaa raayyaan keessa deemee rakkatee beektaa? Ati bi. Garuu waa'ee raayyaa irratti keessa keenyatu dhiiga. Intu ginaa raayyaa nu jalaa hin maraanna raayyaa tuttaniinna lafarraas hin balleessina. Hai raayyaa. Inni nama guddaadhaan abbaa amantaa. Maal jedheetiin kufaatii biyyaatitti gammadee biyya gubatteetti baga gubattee jira. Jettanii warroonni udaan haadha rawu ni dhageessa miti warri sooshaal miidiyaa irraa guyyaa irraa ustaaz raayyaatti wacaa oolte jechuudha. Dhagaye biyyatti Ameerikaa jechuudha. Raayyaa caalaa siif yaaduu hin dandeessu. Siyaasa akka feetanitti camaallaqa. Dhugaa rabbi ustaaz raayyaa abbaa machaa irratti isa kana walitti darbina laata. Jiraachuu barbaadatan mootummaas ta'e baafettee raayyaan nu kabachi. Sigalee waan fedheen kottu. Dan tasin kam nuti gafa raayyaa abbaa macaatiif gafa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gafa amantii keenya kana sadeen nuti dhufte Itoophiyaa keessatti nuti jiraachuun feenu sigalee lubbuu keenya kana kennuuf barbaanna bushtii yaada keeti. Haa ta'u malee har'a guyyaa har'aa nama tokko galateeffachuu dhufe namni suni raayyaa abbaa macaati. Raayyaan abbaa macaa lafa Oromoon itti rakkate lafa Oromoon waasaate jedhamte gurbaan sun guyyaa tokko nurraa hafee hin beeku. Umrii isaa guutuu bakka koo Oromoo akka dhaabbatetti otoo Oromoodhaaf otoo fiiguu nama dhaabbatedha raayyaa abbaa macaa jechuudha. Nuti yoo fagaatte maallaqa asii qabnu itti ergina malee asii kuntaala kana baachuu Oromoo kana jala fiiguu rakkoo Oromoo furuudhaaf wanti inni hin goone hin jiru. Namni kun nama galateeffamuu qabu. Dhugaa warra maallaqa kennee ol namoota akka isaa warra waan gurguddaa akkasii nuu baatee nuu geessee amaanaa nuti itti kennanii kana nama nuu geessee galateeffamuu qaba namni akka raayyaa. Baay'ee garuu an kan hin beekuuf kan itti dhiyaatu raayyaa waan ta'eef raayyaadhaan galateeffachuu barbaada. Waan raayyaan godhe sanitti isaa laayivii viidiyoo waraabee midhaan bitee deemuuf hin deebisaa jedhuun dhaga'ee itti bilbilaan. Akkaawuntii isaan qabaa maallaqa fuudhee maallaqa tokko fuudheen akkaawuntii isaatti galchee heeraayyaa waan gootu midhaan bittee miti deemuu deemtaa miti hoodhu maallaqa kun hanganan qabaan. Kana waan godhattuun agartee karaa makiinaa irratti gaaza waraabbachuutu jira, waa nyaachuutu jira, bakka bulantu jira, namni waa nama gargaaru jira, makiinaan kun gaaza barbaada, makiinaan kun makiinaa karaati, maallaqa waan adda addaa waan baasu waan baay'eedha. Namni kuntaaluma baatamee deemu kana arga malee akkamittiin akka kuntaalli kun baatamee dhufe akkamittiin akka midhaan kun baatamee achi ga'e namni quba qabu hin jiru. Maallaqa kana hoo fudhadhuuti akkaawuntii keetti galchii karaa irratti gaaza xiqqicachaa deemiitii bakka kana nuu geessii itti erge. Horu maallaqa kana fuudhiitii gaazatti waraabadhuutii midhaan fe'ame kana nuu geessii jedhe. Akkaawuntii kuma isaan beeka akkaawuntii kuma isaatiin galchee dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Torban tokko irratti erge. Har'a kun hundi autora nu quban qabaatiin na poostotee jechaadha raayyaa. Kun maallaqa nutti erge. Maallaqa kana itti ergee gaazatti akka waraabbatee agartee namni kun eeguu kara waan amma godhamaa jiru kana midhaan achi dhaqu argine malee akkamittiin akka midhaan kun achi gahaa jiru miyyootutti dadhabee geessaa jira akkamittiin achi dhaqaa jira akkamittiin uummata kana biratti kennamaa jira namni kun dadhabbii guddaa qaba maallaqa sana kennine malee nuti dadhabbii guddaan bakka sana jira bakka nama gargaaru waa safaranii namatti kennu guyyaadhuma iyyuu namarraa fixaba namni kun maatii isaa dhiisee ijoollee isaa dhiisee deema bakka nuti keessaa waan qabnu kennine dhume hagasi. Namoonni akka raayyaa fa'aa kun warra gartee amma waan kana gochaa jiru kun dadhabbii nuti kaffaltii nuti waan keenya keessaa baafnee goone ol isaantu godhaa jira uummata kanaaf. Haa galatoomanii otoo sila wanti nuti goone kun hundiyyuu karaa raayyaa deebiree ta'e gaariidha. Maaliif adooddi isa basaaf qaba raayyaa anaaf raayyaa wal guddifne wajjiniin guddanne anaaf gurbaan kun. Raayyaan sabboonaa ilma namaati. Gantuullee miti sabboonaa nama qabsoo Oromoo kana keessatti waa meeqa fitinaa meeqa nama waa isaatti deebina akka dhuunfaasaa sagantaa gara biraa irratti hojjennee irratti qopheessinee irraa haasofna waa'ee raayyaa. Garuu osoo hin damma jiru raayyaan galateeffamuu qaba. Baga nuu goote waan sitti erganne kana waan nu agartee nuu godhisii jenne kana baga nuu goote yaa obboleessa kan koo warra saayiboottan kee warra si gargaare wajjiniin galatoo bifayyaa argadhu baga nuu goote. Galata guddaa ana biraas uummata Oromoo biraas qabda. Dhugaa dubbachuudhaaf. Fayyaa ta'e. Ganaa akka kale caalutummaa nutti dhufuudha ta'a. Isas ganaa nu gargaarta mootaa. Rabbi umurii kee haa dheeressu. Immoo
akka Oromootti nuti waa'ee raayyaarraa waan baay'ee dubbachuu ta'uu barbaachisa. Waa'ee raayyaa gochaa inni nuu godhe galatoomii qofti gahaa miti. Footoo inni maxxanfatu qofa laayikii gochuun gaarii miti. Jireenya raayyaas laayikii gochuun nu barbaachisa. Nama ofii jabaa ofii yoo nama akkasaa kana yoo jabaannee qabanne malee jabaan duubaa dhufuu hin danda'u. Kanaaf jabeeffannee qabaachuun nama akkasaa kana qabaachuun Oromoota keessattuu namoota namni takkaa maqaa isaanii dhaga'ee hin beekne yeroo isaan akka tolbira dhaabbatan wal gargaaran kanaa ol wanni Oromoo barbaachisu maali ni beekan maan Oromoo wanti nu barbaachisu wanti nama gammachiisu kanaa ol hin jiru bara. Al tokko tokko fa'aa otoo naachi jiraadhe akkuma isaanii kanatti kuntaala kana fa'aa baadhee nama kana gargaaree hedduu nama. Nuti dhaloota raayyaa abbaa maccaati. Gurratti sina calawoo jechuudha warroota raayyaa jedhaa turtaniif nuti dhaloota isaati. Nuti lubbuu keenya ol raayyaa abbaa maccaa jaallanna. Lubbuu keenya maatii keenya ol raayyaa abbaa maccaa jaallanna. Akka tokkummaatti isinii waliin gara jannataa qajeelurra raayyaa abbaa maccaa waliin ibidda galuuf qophiidha. Karaan raayyaa jala deemu raayyaan ibidda nagalcha taanaan ibidda raayyaa waliin ibidda tira qabale isinii waliin jannatan seenu. Raayyaa irraa nu goraa. Hojii qabnu dhiibnee maqaan raayyaa ka'e jennaan waan hojjetaa jiru dhiibnee karaa deemaa jiru dhiibnee waan dubbataa jiru dhiibnee waa'ee raayyaa dubbannee akkasiin waa isaa sirriitti himnaa jechuudha. Raayyaa irratti qoosaan hin jiru. Keessattuu akka amantaa Islaamaatti waa tokko isinitti hima. Raayyaa jennaan inni akka modhabee jiru inni gandaa wal qoodu ni lagaa wal qoodu raayyaa jennaan hin tokkooma. Raayyaa irratti qoosaan hin jiru. Eenyuun siyaartu raayyaa abbaa maccaati. Isiniin galle moo ibiddaan taphataa jirtanii warra raayyaa abbaa maccaa akkas jettan ibiddaan taphataa jirtanii yoo beektu miti. Nuti lubbuu raayyaa Itoophiyaa guutuudhaan madaalla warra achi keessa jiru lubbuu miiliyoona meeqaatiin madaalla jechuudha. Yoo isin ta'in fudhattanii yoo isin didan dhiiftanii jechuudha. Raayyaa abbaa maccaa jechuun lubbuu Itoophiyaa sana amma Itoophiyaa gara tokko utuu keenya raayyaa abbaa maccaa gara tokko keenya Itoophiyaan raayyaa abbaa maccaa miizana kaasaa jechuudha hin kufti Itoophiyaan miizana kaasuu hin dandeessu. Raayyaa abbaa maccaa wal bira kaamte mazanamte yoo qabsoo ta'e raayyaa abbaa maccaa barra hidhattee rasaasaa dhukaasee lolee beeka bara Oromoo kanaaf qabsaa'u ta'e gaafa rakkoon Oromoo tokko dhufu kan dura bu'ee gurra quba kaatee iyyuu raayyaa abbaa maccaati bara afaan maaliitiin raayyaa abbaa maccaa tokko raayyaa abbaa maccaa dogoggoree nanas taa'ii na hihellee nan saalfadheen eessa baagee dhaabattee dhaloota bubbee raayyaa abbaa maccaatiin dogoggoreerratti al fidaa'ee raayyaa abbaa maccaa naa godhu hamtuu raayyaa abbaa maccaatiif dhufte hunda mataa kiyyatti fudhachuudhaaf qophiidha akka tokkummaatti. Jaallattanis jibbitanis raayyaa abbaa maccaa agartuu ija keenyaati. Raayyaa abbaa maccaa sammuu keenya. Raayyaa abbaa maccaatti qoostan jechuun sammuu keenya qoostanii jechuudha. Ija keenya tuttanii jechuudha raayyaa abbaa maccaa tuttan jechuun. Kanaaf irraa qusadhaa. Warroonni tokko arrabsaa jirtan. Isin arrabsuuf illee nu eenyu ta'e raayyaa abbaa maccaa garuu nama nuti isinii waliin madaalchifnu miti. Isinii galee nuti raayyaa abbaa maccaa waliin jannata ibidda seenuu filanna malee ibidda nu seensa ta'e si waliin jannata seenuu filannu kana beekuu danda'uudha qabdani waan hojjetaa jiru dhiibne waan godhaa jiru dhiibne maqaa raayyaa dhaatanii jennaan as deebinaa jechuudha bakka jiru keessaan deebi'a hojii fedhan dhiisan gaafa maqaa raayyaa tuqamu baay'ee naara keessa koo gadda waan inni irra jiruun dhiisan takkaa dhimma namaarraa dubbadheen beeku asirratti. Garuu waa'ee raayyaa irratti keessa keenyatu dhiiga hin tuqinaa raayyaa nu jalaa hin maraanna raayyaa tuqaniinna lafarraas hin balleessina wallaahi lafarraas hin balleessina sin taranna morma sin irraa fuuna raayyaan nun hin qoosinaa waan feetanii nutti kottaa oo feetan lubbuu keenyatti qoosaa garuu raayyaan nun hin qoosinaa nuti raayyaan jaallannaa lubbuu keenya ol jaallanna. Raayyaa irra qabsoo ta'e jaldeessa raayyaa irra Oromummaa beektaa. Aadaa Oromoo raayyaa beektaa kutaa raayyaan keessa deemtee beektaa ati baatee gojjoo teeti baatee finfinne baasa bora baafatteeti takkaata hariibaan biyya namaa seente hanqasuma qawwee dhoytee beektaa qabsooytee beektaa miidhamtee beektaa beeloytee beektaa jana halkan hirriba si dhorke malee hanqasuma maali eenyu fa'aa goote biyya keessattis maal biyyaaf maa goote sooshaal miidiyaa irra maal nu goote biyya ambaa keessa maal nu goote nama arrabsu malee raayyaan Oromoo sirra beeka Oromoof qassaa'e. Maal naan jedhe gaaf tokko osoo miilli namaa kun ka deeme ka gommaa dhumatu kiyyaa dhumata jedhe boo osoo miilli namaa kun deeme gartee gurra bira silaana dhufe jedhe deeminsaan an deem gandaanaan itti dhaladhe ganda san namtichi dhuma beekaa kaniin jedhe gandaan gartee itti keessa deemu ture san cufa beeka jiran walii galle tanaaf suuta deema yaa dhiira taanee dhiira sirra sooshaal miidiyaa irra nama tasgabbeessu dadhabdanii akkuma shamara akkuma beeraatti taatanii wuc yeeyyii allaatti niigaa tokkummaanis mana banee yoo bane uummata tasgabbeessu suuraa raayyaa kayyaasiin dhufee nama arrabsu dilii dalagachuu ta'uun qabdu atis gartee kayyaada
yaada bilchaata dhuunfaa sii kannu irraa fudhatta namni wal qeequun ni jira bar jara keenya na qeeqa dhuunfaa namaa arrabsuu miti bar namni waan fedhe kafaruufis waan fedhe dubbachuufis dimokiraasii jaarraa 20 takkaa keessa jedhanii miti yoom mirga namaa kan nu yaatan isin jawaarumaan qofaa deeggaramu abbichuun qofaa deeggaramu jettan fadhu rabbiin oofeeti yoonii manyaa isin rakaaya akkam taatan rabbiin waan fedhe hojjeta gaafasi numa iyyitanii ni faarsisan bara yoo gaafasi yoonii yoo fudhate faarsisanii ammaas gartee garagaltan yoo feetan isin nama narrabsin qabdanii social media irra jira keenya ummata biraa dubbachuu dura isinuu obboleessa kan kee raayyaa ijoolleen islaamaa kan narrabsinii jira raayyaa kan narrabsin asirraanii beeytanii gandummaadhaan jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu gartee abbaa jifaar nadhii gammadaa eenyu nama isin arrabsin qabdanii akkamitti isinuu arrabsoodha akkamitti raayyaadhaaf sagalee taana jettan akkamitti islaamummaaf gaarii Hayi raayyaa inni nama guddaadhaan abbaa amantaa maal jedheeti kufaatii biyyaatitti gammadee biyya gubattetti baga gubattee jedha jettanii warroonni asirraa iyyitan innuu qaccee fixe malee hin dubbanne hagaluuf hin gala warroonni raayyaa tuquu barbaadan killee dhagabbuute taatan warroonni raayyaa tuquu barbaadan dhadhaa ibidda bu'e taatan warroonni raayyaa tuquu barbaadan saree jadduutte taatan osoo adabattanii gaafa gaazan dachiin gaazaadhaa barbadoofte jettu warroonni ajandaa godhattanii asirraa haasoftan kun eessa dhaqxan gaazaan maaf mul'achuu dhabde haa dubbatu ganaa barbadoofti namni islaamummaa tuqe ganaa tuqama namni biyya islaamaa tuqe ganaa tuqama ganaa hafaaf insha Allah udaan haadha raw ni dhageessa miti warri social media irraa guyyaa irraa ustaaz raayyaatti wacaa walte jechuudha dhagee biyyatti Ameerikaa jechuudha raayyaa caalaa siif yaaduu hin dandeessu raayyaa caalaa siif hojjechuu hin dandeessu raayyaan caalaa siif qabsa'uu hin dandeessu jechuudha raayyaa jechuun nama waaqeffataa protestaantii ortodoksii muslima oromoo kutaa kana kutaa sana osoo hin jedhin nama namummaa isaatiin umrii isaa guutuu siif qabsee ya haywaan ni dhageettamti ummata mataan qulfii ummata sammuun furrii jechuudha sigalee biyya Ameerikaatiif waan fedhe qabsa'uu hin dandeessaa ummata Ameerikaatiif sagalee ta'uu dandeessaa waan fedhe ta'uu dandeessa garuu ustaaz raayyaa abbaa macaadhaan nutti dhufte taanaan ija keenyaan nutti dhufte sigalee akka ajandaa siyaasaa guyyaa 2-3 walirraa dubbannee waliin dhiisnu sigalee kanaaf ustaaz raayyaa abbaa macaaraa dhaabadha warra ustaaz raayyaatti quba qabdan sarara diimaan tuqna dhugaa rabbi nama biraa dhiisaa an qofittiin isin gaa dhugaa rabbi abu misaayiloo ustaazisa beentee si udaan hodhuutti rarraaftee yaattu ustaazisa wallaahi likkiin isin galchara asirraan isin hafuufa dhugaa rabbi asirra afaan keessan godhadhaati qabadhaata wallaahi ustaaz raayyaa irratti qalliin hin jiru akka siyaasaa siyasa akka feetanitti camaallaqa dhugaa rabbi ustaaz raayyaa abbaa macaa irratti isa kana walitti darbina laa wallaahi sinittani maal dura awwala irratti udaan qudhutti qulqulleeffadha raayyaa tuquudhaan finnaar qullaqo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترى جرتو فيا كيسين أجا كيسين الماء مسلمة أجي فدا يهودوني توب أكيسا روحون دقة دباتني وانا الكتان بوجلتن دبي رايا بمجا دبي سياسة تنفكاتي دبي يوكا سياسة مروكة سياسة جوار تنفكاتي رايا بمجا تنوتلو تانان كنالا سيجلا بيجتين مثلا كيسا جرات شوار بعد تانان موتوما ستيبا في رايا نوكابتش سيجلا وين فريم كتو dan taasiin qabnu gaafa raayyaa abbaa macaatiif gaafa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa amantii keenya kana sadeen nutti dhufte Itoophiyaa keessatti nutti jiraachuun feenu sigalee lubbuu keenya kana kennuuf barbaanna bushtii yaada keeti yoo waa'ee amantii ta'e yoo waa'ee oromummaa ta'e yoo waa'ee biyyaa ta'e raayyaa abbaa macaa caalaa waa beektaati raayyaa abbaa macaa caalaa hojjettee beektaa meeqeessi takka gadi baatee oromoo dukkeetti biratti baatee naaf hidhi bushtii har'a gadi baatee raayyaa abbaa macaa arabsitaati wasa kaadara baraati beeloftu baratti luqqatu raayyaa abbaa macaa oromoo dhati kiristaanaati minaan min sin jedheera hunda keetii dukeetii duddatti baate sikaddamaa ture raayyaa abbaa macaa maal jedhe iddoo namaatti gammadeenni Ameerikaan baga dhumatti baga haati argamte lafarraa ati wasaka hudduu dhiigaa kan hudduun dhiqatanii har'a sirraa gadi baate raayyaa abbaa macaa arrabsitu gaafa ilmaan Filisxeem dhumtu maaliif hin dubbanne gadi baate dhaggeeffadhu Yahudaan biyya Itoophiyaa keessaa kutaa lama keessaa nutti dhuftu Wallaggaa Shawaa keessaa yeroo hunda dhufte ulamaa keenya arrabsitu dhaggeeffadhu nabi Muhammad arrabsitu sallallahu alaihi wasallam nurraa dhaabbadhu biyyattii sana keessa jiraachuu barbaadda taana nurraa dhaabbadhu dhugaan sitti man
nu kabaju ustaada irratti qoosan hin jiru wallaahi billaahi an umurii kee irraa eenyu kennitu jedhame raayyaa abbaa macaati umurii kee irraa nan kennaaf ajiraatu sigalee wasakittii hudduu wasaka bu'ii raayyaa abbaa macaarraan buutu taanaan kan raayyaa abbaa macaas afaaniin deemuu miti gadi baanee ji'aada wal irratti kaafne jechuudha biyyattii sana keessaa wal xarannee abbaan tokko jiraata wallaahi biyyattiidhuma Itoophiyaa sana keessa jechuudha abbaa biyya ta'e mangistii ta'e nama dhuunfaatti raayyaa abbaa macaa nu kabaji raayyaa nutti dhufte taanaan ija keenya kanaan nutti dhufte jechuudha sigalee kana liqimsi fudhadhu hundi yahudaa raayyaa irraa nu bu'i kabajaadhaan walitti himna sigalee oromummaa walitti qabna jinnii walitti qabnaan hin jiru gaafa raayyaan tutte gaafa amantii keenya tutte gaafa nabi Muhammad tutte sallallahu alaihi wasallam nuti lubbuu keenyaan jiraachuun barbaannu kana liqimsi fudhadhu siluma ammoo yahudaan dhugaa munaafiqni jedhee jira rabbiin maal jedhe adawwii kootis adawwii muslimaatis jedhee jira rabbiin sigala akkasina adawwii keenya taatanii wallaallee jireenyuma wajjin jiraataa irra malee kanaaf viidiyoo kiyya kana duwiit godhaa sheer godhaati warra raayyaa jaallattan ummata munaafiqaa ummata wasaka ummata hutuu hudduun dhiqatin abbaan yaabee diqaalaa irratti kana har'a gadi baatee raayyaatti diddu kana biraan naagaa hin dhaabbatu taanaani raayyaa irratti waan dhufuun argita munaafiqoonni Itoophiyaa keessa jirtu warreen Itoophiyaa keessatti dhalattee kaatee baqattee biyyaa baates garaa keetii jechuudha raayyaa irraa nu bu'i kabajaadhaan walitti himna hin buutu yoo ta'e immoo hin argita